keessummoota lama of gidduutti qabna. Keessummaan kenna tokko qaamaanis karaa adda addaatiin nama baay'een kenna beeknuu fi nama dhimma uummata Oromoo irratti wareegama gurguddaa kafalaa tureef kafalaa jirudha. Innis Dr. Mararaa Guddinaati. Gara fuuldura waltajjii kanaatti garana dhufanii akka ta'an isaan gaafadhaa. Hamileedhaan garanatti nu simadha. Jiranii Tamsa gabaabaa ummata kanaaf akka dabarsan isaan gaafadhaa. Isaan waltajjii hamileedhaan asitti nu simattu. Dr. Mararaa hamileedhaan gara waltajjii kanaatti waafeera. Waan magabaabaan sinitti dubbachuu barbaada. Iddoo baay'eetti ennaa sabni keenya ennaa walitti qabamu jaarsis ennaa walga'ii akkasii saaqu tokko kan inni waaqa kadhatu, yaa waaqa tokko nu godhi, yaa waaqa afaan tokko nu dubbisi, yaa waaqa tokko nu godhi, yaa waaqa afaan tokko nu dubbisi jedha. Iddoo baay'eetti immoo faca'uun kuni yeroo baay'ee dhaabbota Oromoos haa ta'u saba Oromoos haa ta'u gara waggaa 40-50 jeeqaa ture. Inni waaqa kadhatus inni dhaga'us ennaa gadi ba'e suma durii taphuma isa duriitti deebi'a. Warrittiin sun akkas taate miti, warri akkas ta'e miti, maal ta'e miti, waan dhibeedhaa jechuu kooti. Akkuma Faayisaan dubbachaa ture amma dhaga'etti sabni Oromoo dhibee sana keessaa ba'u malee lagan ce'u. Dhibee sana keessaa ba'u malee lagan ce'u jechuu kooti. Afaan iddoo deemnutti namni jaarsoliin keenya naa waaqa kadhatan deddeebi'anii yaa waaqa tokko nu godhe jechuun duwwaan laga nu hin ceesisu. Tokko ta'uudhaaf garuu tattaafachuun nurra jira, hojjechuun nurra jira, qabsaa'uun nurra jira. Waaqa sinnaa kadhanne immoo dhugaadhaan kadhachuun nurra jira jechuu kooti. Dhibeedhaa dhibee sana iddoo baay'eetti ishii fayyinu malee laga ce'uun akka jedhamu miti. Egaa isa irraanfatinaa jechuu kooti. Dubbii tokkummaa kanaa waaqa kadhachuu kanaa akkuma waaqa kadhannu akkuma tokko taana jennu akkuma maal taanu isa irraanfatinaa jechuu kooti. Tokko kanadha. Lammaffaa wanti nuti irraanfachuun nurra hin jirre amma danda'ametti amma dandeenyetti amma beekumsa keenyaatti amma maal keenyaatti dhaabbonni Oromoo wajjin hojjechuu yaaluun isaanii kiritikaalidha. Qabsoon Oromoo yeroo 3-4 harka keenyatti ukkaamameera. Akkuma beektan naa Machaaf Tuulamaan kan ukkaamameera. Naa Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa kaanii ukkaamameera. Naa akka 66 naannoo gufti bu'ee sana wanti baay'ee ka'ee deebi'ee ukkaamameera. 91 akka faranjii ta'een 83 innaa OLF'n Finfinnee keessaa ta'uu Oromiyaa maras haa ta'uu galaana galagalche. Galaanni suni akkuma galaana ta'etti darbe. Galaanni suni laga ce'uu hin dandeenye jechuu kooti. Ijaa kana amma danda'ametti iddoo jirru amma beekumsa keenyaatti inni amma jiru kuni galaana guddaa seenaa kana keenya keessatti isa waggaa 400-500 gadaa 16th centuryidhaa qabee galaanni guddaan barana ka'eera. Galaanni guddaan kuni akka hin taanetti harka keenyatti cabuu hin danda'a. Akka hin taanetti harka keenya keessatti ukkaamuu hin danda'a. Yeroo afurfaamoo shanaffaadhaaf jechuu kooti. Akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee ukkaamameera. Kunis akka hin ukkaamamne utuma asiif achi luka qabnee wal harkifnu
otuma waan hin taa'us waan hin taanes walamannu otuma waan ta'us waan hin taanes nabolu achiin deemee asiin deemee otuma jennu humna laga ce'uu danda'u saba chochoosuu danda'u dargaggoo saba keenyaa innaa dhiigaan hamma danda'anitti qabsoo saba keenyaa chochoosaa jiranii kana gubbaatti dadhabbii agarsiisuun rakkoodha hamma danda'ametti yeroonni itti fakkeessanii maal jedhanii bira darban miti akka qabsoon kun harka keenyatti nukkaamamne hamma beekumsa keessanitti hamma dandeettii keessanitti hamma qabeenya keessanitti qabsoo kana bira dhaabbadhaa barri isaa bara tokko ta'anii laga ce'uu yaalanidha. Barri isaa bara waliranii luka wal qabanii wal harkisanii masaanuun taane walitti ta'anii bara bira darban miti. Harka keenyatti deebee rukutamnaan rakkoo gadheedhaa dhaabbanni Oromoo itti yaaduutu irra jira. Sadaffaa immoo dhaabbanni Oromoo itti yaaduun kan irra jiranii hin dheeressuu dubbii ollaa sabni keenya ollaa ofii wajjin hojjechuu danda'u. Qabsoon kuni akka nukkaamamne akka bal'atu akka biyya sana hundeeffatee ka'uu danda'u sabni keenyas akkuma baay'ina isaatti akkuma lakkoofsa isaatti biyya sanas fudhatee laga ce'uu danda'uutu irra jira. Otoo ammas sabni biyya sanaa sirnaan eegaa jiru hamma dandeenyetti Oromoon gumaacha qabsoo biyya sanaatiif bal'isee gumaachuu dadhabuudhaanii ollaan keenya ennaa duunu ennaa hidhamnu ennaa reebamnu ennaa dararamnu otoo taa'ee nu ilaalu qabsoon kun nu harkatti humna keenya duwwaadhaan qabsoon kun nu harkatti rukutamuu hin danda'a. Ijaa keenya amma danda'ame sabni Oromoo ofii isaatis mirga isaatiif akkuma qabsaa'aa jirutti ollaa isaas fudhatee ce'uudhaa fi laga ce'uu yaaluudhaa kiriitikaliidha. Ila jiran waan boruu siftaanis walitti deddeebineetti nu miti. Barana harka keenyatti rukutamnaani warri dargaggoo akka garasuu kunfaa argan malee warri akka keenyaa kun rakkoodha. Yeroo otoon ilaallu amma umurii koo keessa anumtuu yeroon afur nu harkatti rukutamee ukkaamameera. Yeroo shanaffaa kana nu harkatti ukkaamamnaan rakkoodha ollaa keenya waliinis hojjechuu beekuun nurra jira. Ollaa keenya wajjinis hojjennee biyya sana jijjiirree sabni biyya sanaas sabni Oromoos akka nagaan jiraatu yaaluudha jechuu kooti. Kophaa deemnee utuma laallu yeroo 3-4 nu harkatti rukutameera ammas hoo rukutamee akka ta'utti ollaan keenya nu dirmatee nu wajjin ka'ee qabsoo keenya otoo hin taane qabsoofne otoo taa'ee nu ilaalu otoo taa'ee maal goona jedhu qabsoon kun nu harkatti rukutama akka ta'utti illee otoo nuun boonye ilaa mootummaan suni waan qabu waan danda'u nama chocho'aa jira waan qabu waan danda'u. Kumaatamaan xollaayitti birri shalaqoo mo'eessa hin jedhetti alaagee mo'eessa karaa jiruwaayee kanatti qabee Awaash Arbaa qabee dargaggoon Oromoo akka hin taanetti miidhamaa jiru. Akka hin taanetti hidhamuun hidhamaadha akka hin taanetti jechuukooti. Humni dargaggoo kun dhiigni dargaggoo kun akka hin taanetti goodaatti akka nu jalaan facaane ofiis amma dandeenyetti humna keenya jaarrachuu wal dhaggeeffachuu wal hubachuu wajjin deemuun nu barbaachisa. Ollaa keenya wajjinis immoo hojii hojjennee siyaasa hojjennee mootummaa kanaa hoo dandeenya akka dandeenyetti akka saba keenya bu'aa fidutti dhiibuun nurra jira. Ishiin adaraa rabbiin irraanfatina. Ijaa kana amma danda'ametti ofii humna keenyas of ijaarree ollaa keenyas of ijaarree socho'uun nurra jira jechuukooti. Dhuma gubbaatti har'a warra faranjii kanatti dubbachaa turre hamma dandeenye itti dubbachuu yaalleerraa waa tokko irraanfatiin bal'isuun barbaadu. Waaqnis faranjiinis nama of gargaare gargaaru. Waaqnis faranjiinis nama of gargaare gargaaru. Ijaa kanaa warri faranjii nu gargaaru Awurooppaa paarlaamaa Ameerikaa koongireesii maal otoo jennu akka yeroo nu jalan dabarree hamma dandeenyetti of ijaaruun nurra jira. Hamma dandeenyetti waan nurraa barbaachisu gumaachisuun nurra jira. Gumaachuun nurra jira qabsoo kanaa fi ennaa faranjiin immoo naa sana jarri kun jabaatanii ka'anii mootummaa kana buusuu biyya sana jijjiiruu borus immoo nu wajjin fira ta'anii jiraachuu danda'u naa jedhanii nu bukkee dhaabbatu. Yaa kanaa waaqnis faranjiinis
achitti dhufnee kana dubbannee sana dubbannee otoo hin taane waaqnis faranjiinis nama of gargaaree gargaaru ishiin hin irraanfatina. Egaa warra tokko tokko iddoo biraattis wal arguu hin dandeenya. Dhaamsuma koo kana sadannaa dhagaa waaqni isin haa tolu. Hawaasni Oromoo Hoolaandii fayyisaaf ergaan qabu yoo jiraate ciminni kee kutannoon kee wanti guddaan nutti agarsiisu yoo jiraate ammam akka nuti duubatti hafne ammam akka si faana tarkaanfachuu dadhabnee duubatti hafne waan nutti agarsiise kana booda eega namni akka keetii of kennee saba isaatiif hojjechuu jalqabe hawaasni Oromoo Neezerlaandi qabsoo ati biyyaa ittiin jiruu kee maatii kee waa hunda dhabdeef sana deeggaruudhaaf ji'aan murteeffatee hawaasni Oromoo Hoolaan ji'aan mallaqa qabsoo kanaaf gochuuf namni tokko amma ji'aan yeroo dhibbaatti nama ofitti murteessutu jira hawaasa keenya haga danda'uun qabsoo kana deeggaruudhaaf kanatti biyyaa baateef sana amma argutti qabsoo kana tiksuudhaaf adaraan keessa kanuma tokkummaa isaa cimsatee kanaaf socho'aa kana waadaaf siif gala maqaa hawaasa Oromoo Neezerlaandiin. Egaan kiyya kanuma ittaansi hawaasa Oromoo Ooslo naffeera. Baga Waaqayyo dhaloota kutataa Oromoo dhaloota du'an sodaan saba isaatiif miidhama caccabina saba isaatiif lubbuu ofii kennu kana nu agarsiisan jedha. Fayyisaan nama faarfamu fayyisaan goota garuu fayyisaa fuuldura goototatu jira kan fayyisaa kutachiisee kan fayyisaa madeessee dhukkubsee dhibee isaa addunyaa irratti miidhaa Oromoo irra jiru miidhaa isa irratti dhagahame addunyaa irratti ifa baasee har'a addunyaa sila gara suuna kaasume asirraa jedhe dhimmi Oromoo har'a addunyaa irratti tokkoffaa rakkoos haa ta'u miidhama cunqursaas haa ta'u ajjeefamas haa ta'u malee fayyisaan miidhama obbolaasaa kan keessatti guddate kan arge isa sana ifatti nuu baate goota caalu anillee haadha tokko haadha ta'e jaalattu kanan jaaladha haadha isaa jaalatu haadha isaa yoo ba'e laala haati har'a ijoolleen hundi ilaaluutu sun akkasi ilmoon yoo irraa baate akkamitti natti deebitii jechuun hundumtu lafuma nagaa keessattuu jechuudha. Fayyisaan gaafa ogummaa isaatiin dandeettii isaatii fi dorgommiidhaaf bahu haati koo hin yaaddoftii jedhu sana hunda bira darbeet miidhama ilmaan Oromoo lafarraa daguugamuu ilmaan Oromoo haadha kiyyas qabeenya kiyyas ijoollee kiyya jedheeti murtee sana murteesse jechuudha. Kanaaf fayyisaan faarfamuu qabaa goonni bara baraan faarfama sana dura garuu kan seenaan faarfattu kan lubbuudhaan dachee kanarra jiran yeroo hunda haa yaadan. Kanatti aanseeti fayyisaan kana godhee jira ijoolleen kun lubbuu ishii kennitee jirti har'allee kennaa jiran har'a namni lubbuu kennuu hin sodaanne beeka lubbuu jaalatamu kana kennuu hin sodaanne irraallee of hin qusan baay'een keenya mimmiidhagnee babbareennee jiraanna hin jirra gargaarsa isaan nu gaafatan garuu kennaa jirraayi gochaa jirra waan isaan nurraa eegan sana sila namni wayya sirratti dubbateera waan fedhan haa godhanii fedhan uffata itti bitatanii uffata miti lubbuun isaanitti hin miidhagne fedhan waan barbaadan itti haa godhatanii gaafa jennu waan har'a yeroo nu gaafatutu jira waan har'a gochuun nurra jiraatu waan har'a gochuun nurra jiraatu waan goonu gochuudhaaf kan nu dirqisiisu jira haadha Oromoo halkanii guyyaa boochuu dhageenya haadha Oromoo ilmaan sadi biratti ajjeesan
seenaa addunyaa kanarratti waraanni yeroo baay'ee nan jedha otoo fincilaan tokko gareedhaanis haa ta'u kophaa otoo qawwee itti dhukaase harka kennachiisuuf tattaafata malee rasaasatti dhukaasu. Loltoonni wayyaanee agaaziini manatti dhaqee ajjeesa. Nama manatti dhaqee maatii tokko keessaa ijoollee sadii ajjeesaa jecha. Kanaaf otoo kana yaadannu waan qabnu nuti haa goonu. Waan bira dhaabbannuun bira haa dhaabbannu. Waan qabnurraa xiqqoo haa qoonnuu fi isaan waan ittiin godhan hin beeku. Kaalsii yookaan shaamizii waan itti bitu sanatti fakkaatu. Lubbuu isaaniitti Oromoodhaaf kennaa jiraniiti. Isa kanaaf immoo waadaa nama laalletii miti. Waadaa ollaa yookaan nama waliin jiraannu laalletii miti. Waadaa sammuu keenyaaf haa galu. Nama waadaa sammuu isaatii galetu waan gochuu jedhu sanaaf murteessa. Kanaaf sammuun isaatu waan isa gaafattuufi jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti wanni biyya keessatti deemaa jiru hedduu suukanneessaadha hundumti keenya yoo qubara qabna walitti immoo nurra hin jiraatu. Isa kana keessaa bahuudhaaf waan gumaachuu nurra jiraatu waan humni keenya danda'e ofirraa dhiisnee haa gumaachinu jedha. Carraa naa kennameef galatooma ulfaadha hin jedha. Hawaasa Oromoo Noorwee irraa Oslo irraa obbo Gaddisaa Muummichaa hedduu galatooma ulfaadhu jedha. Amma hawaasa Berliin irraa bakka bu'aan hawaasa Berliin haasawaa nu godhu. Hawaasa Oromoo Berliinitu dhaamsa fayyisaa qabu. Akkuma isaan natti himanti otoo ittiin dabaliin otoo hin hir'isiin kanuma dubbachuun barbaada. Dhugaadha fayyisaan hidda reeyoo gubbaarratti agarsiise kaasee keessayyuu Jarman keessatti waan baay'ee mootummaa Jarman irratti iyyuu geeddara baay'ee geeddara fide. Hundi keessaan akka quba qabdan kaanselariin keenya biyya deemtee waan biyya keessatti ishiin fedhii biyya keessatti akka waan akka gaariitti deemu hin jirre kan agarsiiste caljettee miti. Fayyisaan akkana godhee kaasee waraqaa erginuus deebii argachuu calqabne namootis immoo gadi ba'anii dubbisuu calqaban. Biyya deemtee paarlaamaa dubbisi jennaan hin dubbisu jette. Maalii paarlaamaan keessanii fi eskiitiif koomiteen keessanii tokkuma maali yeroo koo maaliif hin gubaas inuma faana sa'ee fixaa irra caalaa immoo warra oppoziishinii faana dubbachuu na wayyaa jette. Harka yuutti kennuu diddee baay'ee waanii jedhan. Eddasii dhuguma geeddarama guddaa fidee nutis akkaataa itti hojjennu nu geeddare fayyisaan dhugaa dubbachuu. Bira darbee har'aa Jarman keessatti waa'ee tokkummaa amma ati jette kanas dhugaa dubbachuuf amma siireesii fudhatee namni waa'ee tokkummaa kanattis baay'ee cimnee hojjechaa jirra. Hawaasa Oromoo Berliin duwwaa ta'u ta'e hawaasa Oromoo Düsseldorf, Muushii, Frankfurt sanaaf illee tokkummaa keenya uumuudhaa fi ija nuufane kutataa ta'uu keetii fi waan ati goote kun akkanumatti lafatti nafne uummata keetiif dhageettii addunyaa kana gubbaarratti otoo ta'e numaa nu geeddare Oromoo biyya alaa jiru nu geeddarte galata guddaa qabdaa galatoomi. Ammas borus fakkeenya kee guddaa nuu taateetta. Kanaaf waan ati amma immoo dhaamsa asitti dabarsite kana irra caalaa daballeetu hojiirra akka oolu waadaa sii galla fayyaa ta'ii jiraadhu. Qabsoo uummata kanaatiif tokko ta'anii lama ta'anii warri roorroon saba kanaa itti haddoofte biddeena gaarii bara yeroo Haayila Sillaasees haa ta'u durirraa hodoo qabanii isa tufanii saba isaaniitiif nama tokko nama lama walitti dhufaniiti karaa kana tattaraaranii baasan. Haa ta'u lubbuu kumaata maalirratti gumaachaniiru sabaaf jecha namni guma lubbuu jaalatamtuu itti gumaacheera. Lubbuullee itti gumaachanii itti milkoofne dhaga'ama har'a fayyisaan itti milkaa'ee jechuudha.
gootota meeqaa lubbuu isaa itti kaffalee saba kiyyaaf jedhee milkii fayyoonarra itti saba isaas bira darbee mirga dhala namaatiif agartee diktaataroonni dhabamuu qabuu jedhee itti milkaa'e kana itti milkoofne ilmi namaa hundi itti milkaa'u. Dhimmaan saba keetii sagalee saba kee taate itti milkoofte waan ani siin jedhu baga milkooftee jedhame. Milkiin akka salphaatti miti ilmi namaa lubbuuyyuutti kaffalee milkoofne kan jedhu. Ilmi namaa maal jedhu seetani duri warri keenya maal jedhure warri keenya tikseen illee arcummeen tikseen qabatee ba'uu milkii qabdii jedha Oromoon. Arcummeen taati jiru beeka ulee inni ittiin loon tiksu sana yoon walitti aanee loon milkii dhaban ulee tikseen sun qabatee loon sanaan tiksullee itti jijjiira warri keenya duri milkiin qabuu jedha uleen kun. Kanaaf milkii keellee tolchee dhiiga obboleeyyan keenyaa hiriyoota keetii siigalee anati dhibee isaanii dhukkubsachaa dhiiga lafa yaa'u sana ilaalaa keessa keetti qabattee ittiin gadi bahate milkii kee tolchee jecha kee kanallee akkuma addunyaan fudhatee hayyoota keenya kanallee jecha kee fudhachiisee waan biraa miti inni ilmaan Oromoo inni dhalattuu Oromoo inni ilmoo Oromoo ishii dhalattee lafa geessee miti garaa haadha ishii keessatti rasaasa affeerramtee galaana ta'ee walitti dachaasee walitti saanaa qabuu jedha kanatti illee siyaa milkeessu yaa fayyoo waan biraa jiruu fi jireenya sadoo fi qananiin jiruu fi jireenyaa yoo si gammachiifte dhibee saba keetii laalaa saba keetii keessa kee dhukkubsitee dhukkubsachaa baate haalaa fi yeroo ishii itti barbaaddatte olompikii riyootti harka kee ol kaaftee dukkana nu golge haqa awwaalamte dukkana nu golge diigdee tatamsaaftee rakkoo saba guddaa addunyaa beeksifte fayyoo gootarraa dhalattee gootummaan guddatte eenyu baatee baddaa yaa sanyii onnee barbadaa galatooma. Artistii keenya jaalatamtuu kabajamtuu artist Angaatuu Baalchaa hedduu ulfaadhu galatoomi jiraadhu jenna. Itti aansuun hawaasa baay'eetu jira Oromoo. Hawaasa Londonii dhufe jira, hawaasa Ayirlaandii dhufe jira, hawaasa Swiidinii dhufe jira, Fiinlaandii hawaasota hedduutu jira. Egaa amma immoo hawaasa Oromoo Deenmaarkiin asitti affeera. Garuu otoon haasaa kun calqabin dura komiin himadha. Yeroo hunda yeroo walga'iin Oromoo kun godhamu dubartiin yookaan dhumarra dhufti yookaan walakkaa buuti yookaan hin dhuftuyyuu. Kana sirreeffachuu qabna. Dubartii malee deemuun hin danda'amu. Iddoo hundatti as qofa miti. Kana baruu qabna dura iddoo yeroo marii qopheeffatan dubartii lafa godhadhaa. Kophaa keessan waan deemtan iddoo keessan illee hin qabdani. Ayyee kana galatooma dhuunota akkanatti bareessu argitanii akkanatti ho'isu. Akkanatti ho'isu kanaaf galatooma dubartoonni illee warri as jirtanii egaa kanatti aansee kan jedhu hawaasa Oromoo biyya Deenmaark jedhame hawaasa bakka bu'ee miti haasa'u akka koottan haasa'a akka seenaattan haasa'a har'a asitti argamuu kootiif guddaan gammadee gammachuu guddaan natti dhaga'ame gammachuun soo natti dhaga'ame egaa gammachuu qofa miti gadda sinuma qabna waanuma nama taaneef lachuu wal bira deemsisna
Faisaan har'a as walakkaa keenyatti argamu nu birarra hin jiru. Argamu isaatiif baay'een gammadaa. Gochi inni godhe ookaniif immoo mallattoo inni agarsiise guyyaa sanii Oromoo biyya keessaa dhumaa jiru, Oromoo biyya keessaa ukkaamamaa jiru sanii akka addunyaa irratti beekamu Oromoo dhumti sunuyyuu eenyu akka ta'e waan nu beeksiseef hedduu galatoomiin jedhaani nuti egaa san irratti hirmaannee yookaan immoo gammachuu kana ilaaluudhaaf gammachuu kanatti hirmaachuudhaaf as dhufuu kiyyaaf anis egaa hedduu natti tolee waan baay'eellee haasa'uu hin danda'u garuu ka'uun kanan barbaade komiidhuma himachuuf malee haasaadhaaf miti kanan ka'uu barbaade komii koo himadhe yeroo biraatiif sirreeffadha fayyaataa galatoom. Adde seenaadhaan hedduu galatooman jedhani. Ireland. Egaan waa lama dubbadhaa namoota baay'ee dinqisiifatu keessaa Faisaa Lallisaas argachuun keenya baay'ee galatoomsiin jenna. Sagalee keenya addunyaa kan dhageessisuu keetiif qaama argamnee si galateeffachuu anaaf obboleettii gorsneerra Irelandirra. Namoonni baay'een akka kee kana miidiyaa irratti beekamaa ta'an yeroo maatti yaadanii biyyaa baqatan. Koo biyya alaa kanatti hafanii maatii ofiillee bakka qabsiifatanii waa baay'eetti yaadanidha. Ati maatii kee mootummaa kana jalatti hidhattee uummata miliyoona meeqaa sagalee taatee guddaa galatoomsiin jedha kabaja guddaan siif qaba. Egaa hundi keessanuu galatoomaa qabsoon itti fufaa rabbi maa bilisumsuun jedha kanuma jedha. Wanti inni tokko dubbatameera. Amma Oromoon tokko hin taane kan jedhu Oromoon tokko hin taane jennee dhibbatti dubbachuu hin dandeenyu. Garuu Oromoon tokko ta'eera warra maqaa Oromootiin deemantu tokko hin taane. Rakkinni keenya kana. Isaantu tokko hin taane. Isaaniin ilaaleetu tokko isaan namoota booriin jiran isaan uummata Oromoo garuu jira. Kanaaf haamileen keenya akka hin cabne. Wanta nurraa barbaachisu hundumaa hin goona. Wanta kun yeroo baay'ee wanta kun dubbadha. Maanni ani wanta narraan barbaadu nu hojjedha. Wanti bor na gaabbisiisa. Wanta narraa hojjedhe wantichi badus dhangala'us waan fedhe ta'u. Garuu wanta hojjedhu nan hojjedha. Hamma dandeetti goote jechuudha. Kanuma dubbachuu barbaada galatoomii fayyisa. Hedduu fadhaa jenna hedduu galatooma. Fuula ifaadhaan Oromoo wajjin wal argan namatti tola. Kanaaf immoo sababa kan ta'eef obboleessa keenya Fayyisaa galatoomisiin jenna. Oromoon Fiinlaand si leellisu si jaallatu maqaa keetti dhagahamne biyya sana keessatti namni hin beeku ture hiriira nagaa baanee dubbannee dhageetti arganneerra ulfaadhu akka jedhee darbuu barbaada isaa fi kan biraa ergaan ani Oromoo waliigalaa yookaan hawaasa keessumaa naannoo Awurooppaa keessa jiraannuuf qabu akka sabaatti of tuffachuu hin qabnu waan guddaa hojjechuu dandeenya. Qophii gaggabaabduu akka kanarraati waan baay'ee barachuu dandeenya. Walitti dhufeenyi kun yeroo dhiyootti jalqabe hawaasileen karaa paaltookii namoonni murtaa walitti dhufnee xaxabaa haasa'aa turre namoota fedhii guddaa qabanii poteenshaalii guddaa qabantu nu keessa jira. As keessatti gurguddaan nama keenya namoota seenaa keessatti beeknu waan guddaa irraa baranne hedduu nu gidduu jiru nu gorsuu namoonni danda'anii akka hawaasaatti waa'ee siyaasaa mi'a irraanfannu yeroo gabaabaaf yoo irraanfanne akka hawaasaatti hojii hawaasummaa hin hojjetamin hin jalqabamin baay'ee jiru waan hojjechuu dandeenyu jechuudha. Sanarratti atilist yoo garaagarummaa siyaasaa jiraate illee hawaasummaadhaan waa wal tokko nu godhan waan hedduu waliin qabna. Yeroo samarii fa'aa fakkeenyaaf akka naannoo kaaba Ameerikaatti agarru qophii ispoortii adda addaa qopheessuu dandeenya. Keessumaa aadaa Oromoo qabu immoo irreechi fakkeenyaaf yoo fudhadhe irreechi biyyaati yeroo akkuma agarre Oromoon bahaa Oromoon dhihaa kaabaa kibbaa walitti bahee bishooftutti akkuma waaqeffatu aadaa akkasiifaallee fakkeenyaaf naannoo Awurooppaatti finnee biyyarra naannoofne waggaa waggaadhaan baay'annee addunyaan kana caalaa akka nu argutti wayyaa aadaa keenya uffannee hedduminaan baanee turuu akka kanatti wal argaa waan akkasii hojjechuu dandeenya. Kanaaf immoo mariin jalqabe jira akka hawaasaatti
walitti dhufnee mari'achuu qabna. Wantoota gurguddaa kana walii hojjechuu dandeenya. Dhiibbaa siyaasaallee dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti uumuu dandeenya. Akka hawaasaatti walitti dhufnee yaada jedhuun qaba. Mariin kun walitti dhufee itti deemuu qabna. Biqilaa bakka bu'aa hawaasa Oromoo Fiinlaandiin hedduu ulfaadhu galatoomi jennaani. Itti aansee hawaasa Oromoo Faransaay irraa Abdiin Asaffeera. Galatooma baga walitti deebine yeroo hedduu walitti deebinee jirra. Jalqaba dhugaadha. Fayyisaa Lalisaa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasuma Dooktar Mararaa yooman ijaan arga jedhee naman umurii xinnummoo kakkoo irraatii kaasee yaaduu harka ittiin fuula dura isaanii dhaabbadhee dubbachuu koo fi isaaniinis waaqa namuumes nan galateeffadha. Akkasuma saba koo saban irraa dhaladhes uummata Oromoo nan galateeffadha. Akkasuma namni kan biraan namni hin galateeffatin darbuu hin barbaanne dhugaadha. Umurii isaanii dullumaan Dooktar Baqqalaan jechaadha. Nan nadhabee nan nuffeetu hin jedhin waggaa kana guutuu hawaasa Oromoo Awurooppaa walitti qabuu irratti shoora isaan taphatan akka quba kootiitti hin beekaa jechaadha. Kanaaf dhuga Dooktar Baqqalaa si'a tokko naa galateeffadhaa harkanaa rukutaa. Namoonni hawaasa Oromoo keessatti shoora gurguddaa taphachaa jirtan hedduun keessan jirtu Oromummaan dhugaatti isinitti dhagahame. Hunda keessaniyyuu maqaa uummata Oromoof akkasuma maqaa qeerroo biyya keessatti du'aa jiraniin isin galateeffachuun barbaada tokko tokko keessan jechaadha. Kan ta'uu qabu yeroo ammaatti hoogganni uummatas barbaadu an akka dargaggoo tokkotti yaada koo duwwaa miti yaada dargaggoo waliigalaatti dargaggoon waliigalatti kan inni barbaadu nama ani du'ee Oromiyaan haa jiraattu ani du'ee uummati Oromoo haa jiraatu jedhu malee uummati Oromoo du'ee ani irratti aangoo argadha jedhu uummati Oromoon barbaadu. Kanaaf gaafa namni tokko anatu du'a saba kanaaf anatu jira biyya kanaaf jedhee of kenne namni kamiyyuu dargaggoon kamiyyuu jaarsi kamiyyuu namticha sana yookaan paartii sana deeggaruu irraati kaayyoo paartii sana yookaan kaayyoo qabsaa sana waliigalee uummati Oromoo akka bakkaan ga'u uummati Oromoo kamiyyuu yeroo ammaatti qophiidha jechaadha. Ergaan koo kun warra hoogganoota keenyaa fi yeroo ammaa kanatti tokko ta'anii uummata Oromoo fi eebuu bara dheeraa kana galmaan ga'uu hin danda'an taanaan yeroo kamittiyyuu galmaan ga'uu hin danda'ani. Kanaaf tokkummaa isaan gidduu jiru irra deddeebi'anii mari'achuudhaan yoo falmiin jiraate falmii sana irratti furmii agarsiisuudhaan yeroon kun yeroo isaanitti ilmaan Oromoof furmaata itti ta'uu danda'anidhan jedha. Galatooma oraa bulaa kanumaan an gabaabsisa. Abdii Faransaay dhufeen ulfaadhu jedhaani galatoomii ergaa bareedduu dabarsite. Amma hawaasa Ayirlaandiin asitti affeera. Baga isiniin gahee kanaaf walitti dhufuuf baga rabbiin nu gahee dura dursoo kabajamaa jaala keenya boonaa jagna keenya goota keenya qabsoo Oromoo tafoo yeroo dheeraadhaaf ture gurraaf ijatti ta'ee jira gurraaf ijatti horee jira seenaa keenya wanna hunda nuuf kaasee jira ija nu banee jira nuuf jiraadhu jabaadhu ammallee mooyi sagalee nuuf taatee jirta hirree nuuf taatee jirta baay'ee dubbachuu hin danda'u galatooma duroota abboota keenya Dooktar Mararaallee isinillee baay'ee galatoomaa waan biraa jechuu hin danda'u garuu yaa uummata Oromoo saba keenya tokko ta'a tokkummaan fireedha tokko haa taa'u tokko ta'a haasofnee yeroo wal agarru qofatti haasofnee irraanfachuu hin qabnu yeroo gargar baanutti mana keenyatti haasawuu haa dhisnu waan walitti qabamnee haasofnee ijatti haa godhannu hirreetti haa horru inshaallah bilisoomnaa qabsaanii du'aa qabsoon itti fufaa galatooma Ayirlaand Oromoo koomintii Oromoo Ayirlaand bakka bu'uu osoo hin ta'in anaaf buleetiin kiyya dhaamsa kana dhageenyee gara suuraa OMN yoo hordofnu baay'ee gammannee ijuma kee ilaaluuf uummata Oromoo ilaaluuf as dhufnee of bakka buunee Oromoota bakka buunee goota keenya ammallee lallisi fayyisaadhaati maqaan keenya fayyistee jirta horii jiraadhu Oromoon hundu qeerroo hundaaf Oromoota biyya keessas ala keessas rabbiin tokko nu haa godhu bilisummaan hin dhuftuun hin shakkinuu jabaadhaa. Hawaasa Oromoo Beeljiyeem asitti.
Galatoma. Hedduu galatoma. Hunda dura ansee goota keenya. Hayyee gooticha keenya Fayyisaa Leellisaa har'aas nu biratti argamte si wajjin galgala kana dabarsuu keenyaaf hedduu galatoomi siin jenna. Waan uummata Oromootii goote jechuun uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata ardii Afrikaa qofaaf illee osoo hin ta'in uummata addunyaa hundaafi. Kanaaf seenaan keetillee bara baraan kaka'u waan ta'eef irra deebi'ee galatoomi siin jenna. Itti aansuudhaan ammallee Dooktar Mararaa Guddinaadha. Yeroo duraatiif as hawaasa keenyatti argamtee nu biratti argamuu keetiif hedduu galatoomi jenna. Itti aansuudhaan ammas keessummoonni keenya bakka adda addaarraa dhuftanii har'aan ta'an nu wajjin asitti argamuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa isiniin jenna. Hawaasni keenya hawaasa xiqqaa tokko sanuu adda faceetii biyya tana keessa jiraata. Haa ta'u malee qophii kana milkeessuu keessatti bakka adda addaatii waliin dhufanii waan danda'aniin asitti dhaabbatanii wanta godhu isaaniitiif hawaasa Beeljamiif harka dhaadhaa fuutaa. Maayii irratti nama tokkotu dinqisiise haala gartee uummanni Oromoo tokkummaan dalaguu keessatti kunis nama bakka fagoo jiru ijaanillee waliin agarre ammoo bakka fagoo irraa dhufee magaalaa tana keessatti waliin isin gargaaruu jiraatee jee nama nagaafate sunis obbo Bilqilaadha. Galatoomi jaan asmaani galatooma marraa biraan wal agarru nagaan nu biraadha. Namni hedduutu dubbate waan hedduu dubbatan jecha sanii olii kaniin dubbadhu qabu. Fayyisaadhaan jajjabaan Oromoo hedduutu ture. Hadirree waraanaa, barruu garaagaraa, akka hiyyan ta'in maayikii qabatee nama boonchisu, namas gammachiisu hedduutu ture. Isaan nan hedduun sun maqaa Oromoo tokkollee isaan hin yaamsifne. Jeneraalota hedduutu ture, barreessaa hedduutu ture. Achi deebi'aa. Har'aan tan immoo tokkicha kanaatu saba guddaa san keessaa ol ba'e gootummaa qofaa miti nama Oromoo ha Oromoodhaaf tokko ta'e isa tokkicha qabna. Harka naa dhawaa fi. Habiraa waa hedduu jenne. Amma gaa Dooktar Maraaraa fa'aa foodda keessatti eegaa turre har'a wajjin miisa tokko irra teenyee tarii booru qa'ee namaa bifee namaa irratti miti qa'ee abbaa keenyaa irratti wal fuula dura teenyee guddaa keenyaaf dura teenyee akka aadaa Oromoo sanitti caayaa warra gattaa nu agarru bagaas wal geessanii warri waan kana jalqabarraa hanga asitti waliin nu fiddan ulfaadhaa waan jaarmee hawaasa Oromoo tokkummaa jawsan immoo haasoinee biraan deebine irra hedduun keenya fuulaanis wal agarre wal qabannee itti deddeebine haa bakka kanarraa achi fuuldura siisinu hoggaa hiriiraa fi hoggaa yaa'ii qofaa miti maaltu deemaa jira maaltu wal akkamiin waan tokko arraata tokkoon dubbanna jennee tokkummaa hawwinu san anaa fi ati sossoonuu haaniif dhufanu jalatti galatoomaa ulfaadhaa. Guddaa galatooma hawaasni Oromoo Faransaay egaa ergaa bareedduu fiddanii akka hawaasa Awurooppaa taa ijaaramnu gaafa akkanaa qofa miti lafa jala ijaaramnee haa cimsannuudha. Ergaa baay'ee bareedduudha hedduu galatooma ulfaadhaa jedhaan isuma jiru cimsuudha jechuudha. Itti aansee hawaasa Duuseldorf irraa. Duraan dursee egaa galateeffachuu kan hin fe'u obbo Garasuu guyyaa har'aa kana akka asitti wal arginuuf waan kana kan uume calqabbee asiin akka geessu kan gootee fi hedduu galatoomii akkasumatti gara fuulduraattis waan akkasii kana akkatti fuftu rabbi si gargaaru jedha. Ani Fayyisaan gaafa mo'e sana hedduun gammadees hedduun gaddees. Jireenya koo keessatti Oromiyaan bilisa Oromiyaan arguun fe'an. Amma gaaf sana waan gammadu natti fakkaani waan yaadu tokko waan hin abjoodu tokko waan hin argu tokko yeroo hundumaa alaabaa sana baatanii akkas ennaa jedhan Oromoon amma yoomiitti of taati kan hin jedhu sana isin dhugaa ennaan argu iyyeetan guyyaa nama sagaleen kun cufame. Fayyisaan isatti gaafatamtan jedha. Galatooma egaa booda deebi'ee waan biraan haasaa asii. Hedduun baadhaa dheeressuu waan hin dandeenyeefi. Okay, dargaggeessa dura hawaasa Oromoo Siwiidiniin gara kanatti affeera. Ila baay'ee haasa'uun barbaadu waan humti nuun haasa'a. Maaliifuu deenimaa kan na arsee Finlaandii fi Noorwee nu dura dabarsuu isaati. Kan biraa miti maaliifuu jarri kun kolonii keenya turan.
Kanaaf isaan dura hin dabarse amma kan fayyisaattiin darba warri koloonii dhum gargaaruun namaa miti. Kanaafuu fayyisaa waan baay'ee naasa'u waan baay'ee hin jedhu wanti nani jedhu kaacha qofaa miti kaacha sa'a meeqa kaatta maraatoonii murachuudha sa'a 2 kaatta miti garuu ati daqiiqaa tokko keessatti warridii irra kaatte addunyaa irra kaatte daqiiqaa tokko keessatti sekondii tokko keessatti jechuun ko inni harka ol qabdu sana addunyaa si ilaala saba Oromoo addunyaatti beeksiftee jechaadha. Kanaafu wanti hin jedhu hin jiru dhaloonni amma dhufe kun dhaloonni haaraan kun siyaasni Oromoos geeddarameera akka waggaa 40 durii miti innaa sanagaa obbo Profeesar Mararaa fa'ii warra leeftetteetu calqabe har'a addee biraa jira inni hin jiru. Kanaafu warri dura calqabees isaan galateeffanna. Siyaasni immoo akkuma biizinesii geeddaramaa deema. Of geeddaruun bayeessa akkasitti gara fuulduraatti atis otoo warra dhaloota kee bira nafiini warra darbe irraayis otoo isaanis galateeffachaa nuti amma dulloomne irra yoo gorsa bayeessa qabnu irraa fudhachaa hooggan ammoo kan isin ta'u baafachaa akkasitti deemuudha gara fuuldura baay'ee si galateeffanna ati goota Oromooti si galateeffanna hojjenna si dinqisiifanna galanni waan argattuuf illee qabdu maaliifu kuni Oromummaa sirra jira gaafatummaa sirra jira akkuma nama sakaanii garuu irraan teetta ammas immoo caala karraan inamanna jabaadhu taanki warra kana qopheesseefis galatoomaa jennaa walitti nu agarsiise galatoomaa akkanumatti itti hafuudha. Yeroo hundaayyuu arrallee warullee kanuman jedhaa jiraata. Dargaggoon yoo ijaarame malee umrii dargaggummaa keessatti waraana si dhufullee hin sodaatu. Ibidda keessa deemtee darbitullee hin sodaatu. Nagubee yookaan uttaalee humna qabda kan itti uttaatee ibidda san keessa darbitu. Humna qabda kan yoo cabde immoo taman qabda saniin tattaafattee yookaan lafarra gangalattullee kan dhokachuu dandeessu. Kan hafe immoo kan itti fufee dhiiga kan du'ee san gumaa kan du'ee san kabaasuu danda'u dargaggoo manguddoon baasuu hin dandeettan jechuu osoo hin taane akka nuti gumaa san baafnuuf immoo karaa nu qajeelchuu dandeessan nu gorsuu dandeessan hamma danda'ame nu jajjabeessuu dandeessan kanuma jechuu barbaada. Ammas taanaan bakkuma jirru hundattuuyyuu wiirtuun lafeen dugdaa hawaasa uummata Oromoo dargaggoota. Dargaggoota yoo jedhu dhiira jechuu kiyya osoo hin taane dhiiraaf dubartii dargaggoota. Shamarran jedha. Shamarran dargaggeeyyii gaheeyyii akka kiyyaaf akka fayyisaa kana kanaafuyyuu hamma danda'ametti warri kuuwwan hin mufatinaa nullee keessa jirraa qabsoo kanatti immoo itti dadhabnee jechuu dandeessan dhuga dadhabbii keessan garuu bakkaan akka geennuuf irra nu jabeessaa karaa nu qajeelchaa akkuma obbo Fayyisaan jedhe tokko ta'uu yaadaan ta'u osoo hin taane akka uummata Oromootti tokko taanee yaada adda addaa walitti finnee yaada nu hundinuu irra walii gallu irratti waliin haa deemnu jedhu. Manguddoon keenya qabsoo kana keessatti waa baay'een isaan irra ga'e har'a nu walakkaa jiru. Isaan keessaa tokko nama mana hidhaa wayyaanitti yeroo dheeraaf rakkataa ture obbo Mulgeetaa Moosisaa jiru. Isaan as ba'anii ergaa dargaggeessaaf qaban maaliif Fayyisaan fa'aallee firiidhuma isaaniiti waan ta'eef as ba'anii mee ergaa dargaggeessa amma as jiru kanaaf qaban akka nu dhaaman kabajan gara kanatti waamu. Duraan dursee waan akkasii kana qopheessuu keessanii fi warri kana qopheessitan hundi keessan maqaa waamuu hin danda'u galatoomaa isiniin jedha qophii gaariidhaa walitti nu fideera. Walitti nu fideera warra dargaggoo fi warra immoo jaarsolii akka keenyaa kan dadhabe walitti fideera. Wanti walirraa barannu jira. Gaappiin yookaan immoo umurii dhaloota haaraa fi isa darbe gidduu ni jira. Qaamaan dulloomne irraa
haa ta'uti yaadaan dulloomne kan jedhu abdii akkasiin qabu yookaan immoo abdii kan mudatu miti yaadaan dulloomne yaada jijjiiruu dandeenya. Dargaggoonni warri qeerroo dubbattan galatoomaa wanti guddaan gammachuun guddaan kan natti dhagahame wareega guddaa baaftee maatii kee duratti dhiiftee amma har'aatti jagnoonni Oromoo hedduun kan itti wareegaman kan hedduun lubbuu isaaniitti dabarsan kan ijoolleen dhaloonni ammallee itti dabarsaa jiran kan mana hidhaatti dararamaa jiran dubartoonni keenya kan gudeedamaa jiran hedduun isaanii sitti dhagahame faajjii abboota keetii kan obbolaa keetii kaaftee addunyaa kana keessatti roorroo saba kee gubbaa gahu ifa gochuu keetiif galatoomii siin jedha. Anaaf akka nama tokkootti akka nama rakkoo Oromoo kana keessa bifa adda addaatiin dabarseetti kana caalaa gammachuun hin jiru. Gammachuun keenya guddaan dhaloonni amma jiru rakkoo saba isaanii ilaalanii dhukkubsatanii waan sabni uummanni isaanii irraa barbaadu gochuun arguu caala kan nama gammachiisu jiru. Galatoomis jedha baay'ee sitti boonaa jagna keenya. Haa ta'uuti waa tokko hin dubbadhu waan xiqqoo waan tokkummaa kaafteetta. Tokkummaan yoomiyyuu barbaachisaadha. Taankii caala xayyaara caala tokkummaan barbaachisaadha. Haa ta'uuti tokkummaa yeroo jennu tokkummaa maali kan jedhu irratti waliigalteen jiraachuutu irra jira. Walammannee taa'uu otoo hin taane yookaan immoo tokkummaa barcuma qooddachuudhaaf abjoon irratti kan hundaa'e osoo hin taane yoo hundi keenya dhiiraa dhalaan dargaggoon jaarsoleen hundi isaanii gaafii sabni isaanii biyyatti kaasaa jiru kan itti du'aa jiru kan itti dhiigaa jiru akka gaariitti yoo cakasanii laalanii wal qixa yoo galeef tokkummaan sun rakkoon taatu. Rakkoon kan jiru gaafa fedhii mataa keenyaatiin rakkina sabni keessa jiru dhiifnee hawwii keenya irratti hundoofnee haala jiru sanatiin dhaluutti gaafa kaane rakkoon gaaf sana dhalate adda addummaan gaaf sana dhalate. Ani kana jechuu barbaadu galatoomi hundi keenya garuu waan ati itti wareega baafteef sana iddoodhaan ga'uu sabni keenya ijoolleen keenya kamitti duuti isa iddoodhaan ga'u walqixa rakkoo sabni keenya jiru gaafii sabni keenya gaafatu walqixa dhaggeeffachuu danda'u nurra jira. Sana irratti hundoofnee dhaabbii barbaachisu fudhachuun barbaachisaadha jedha. Galatoomi kanuma jechuu barbaadu. Obbo Mulugeetaa Moosisaatiin hedduu ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa jennaani. Fayyisaa galateeffachuun barbaada jalqaba. Maal jennaan jiruu gaariirraa murtii kanarra ga'ee Oromoodha dhaabbachuu isaa baay'ee na gammachiisa. Kanaan ala faarsuu danda'aree namni faarsee fixe ofii waa tokkoon isinitti Oslootti Osloo Golden League hin kaatama waggaa waggaatti. Inni dhufee hin beeku warri dhufan hin jiru. Warri as dhufni kun yeroo Golden League dhufu hin dhaqna. Akkasii miti. Hoo dhaqnu alaabaa fudhannee deemna. Hoo kaatanii dhufanii itti kennuuf yaalla nurraa dheessa baay'een isaa. Kanaaf gaafa inni hiriyoota akkas jedhu jara sana yaadadhu. Kanaaf goota tokko isa rakkoo Oromoo jireenya isaa qabeenya isaa caalaa godhee Oromoodhaa dhaabbatee nama baay'ee itti boonu nama dardarri amma jiru kun waan guddaa irraa baratu jechuudha. Qeerroon amma biyya jiru kun du'a sodaatu jennaami nama tokko Osloo dhufe biyyarraa akkam amma jennaani Oromoon du'a sodaachuu dhiisa amma bara keenya sanii
bara sanillee nam of kenne du'a sodaatu ofi akka ammaa kanaan namni bara san of kenne bara dargii anis hidhamee jaal kiyya mulgeetanis hidhamee Profeesar Mararaanis hidhaman warri hidhaman kun hundi akka hidhaman beekatuma dargiin mormaa waan jechuudha. Ofi akka bara kanaatti Oromoon dardarri Oromiyaadhaa hin miidhamnu Tigree yartuun tun miiti jedhee ka'een beeku jara kana waliin dhaabbachuu keetiif jenereeshinii haaraa kana waliin qubee jenereeshinii waliin dhaabbachuu keetiif boonus irra jira sitti boonnaa fayyaa ta'ii galatoomin jedha Oromoo biraati dhufne Oromoon tokkummaa barbaada Oromoon biyya jiru tokkummaa qaba asii hollaalu jechuudha tu ergamni yeroo gaarii nama ta'eera Oromoon ala jiru kun immoo hoo tokkollee ta'uu baanu dhibee biyyatti akka hin dabarsine hoo nullee tokko ta'uu baanu dhibee as keessa jiru kana biyyatti akka hin dabarsine Oromoo walaaquu sanniin jedhaan akkoo Oromoo waliin qabnu teenyee hiikkachuutu nu baasa wanni guddaa yaada tokko qabaatee kadeemu Oromoo baay'een hin jiru yaada tokko qabaachuun isa dhimma Profeesar Mararaan ergan beekee haga amma Oromoo qabsaa jiru maalifan amaara nama kana umurii isaa guutuutti fixe warri biraallee akkasumatti karaa adda addaatiin qabsaa'u haa qabsaa'an isaan irratti olola oofuu mana teenyee walamachuu dhiifnee haga dandeenyu haa hojjennu tokkummaa longaasan dhufa nama hojjetu ka tokkummaa argachuu danda'u namni hin hojjenne tokkummaa uumuu hin danda'u hin haasa'aa walamataa wal diigaa jechuudha wal diiguu adhiif kabiraa beektu innuu akka jedhe haadha manaa kiyyattuu nimni jedhe ijoollee kiyyattuu nimni jedhe Oromiyaan kabili soomtu Oromoon hin beekne kan har'a dhagaa turre argina kan akkasaa kudhan waa tokko biyya keessatti hojjete Oromiyaan hin bilisoomti abdiidhaan Oromiyaan ni bilisoomti jennee kutannee waan dandeenyu haa gargaarru qabeenyaan gargaaruu dandeenya yaadan gargaaruu dandeenya ofii hundarra walaa qusannu wal malee homaan qabnu hoo asitti walii galuu baannu Oromoo biyya jiru sanitti dhibee dabarsuu telefoona bilbiluun vaayibariin haasa'uudhaan dhibee dabarsuu inni kun daba guddaa qabsoo Oromoo irratti Oromiyaan ni bilbilu fayyaa ta'an galatooma. Obbo Haayiluu Daargeetiin hedduu ulfaadhaa'edha. Amma gara artistoonni keenya yoo qophaa'an gara sanatti deemuun duratti Dr. Xalahuun dhaamsa dhumaa Fayyisaadhaaf dabarsu achiin kennaa Fayyisaadhaaf qabu. Baay'ee galatooma anis akka ziggan jette otoo naasaa kootti hin galiini koomeentii tokkoon qaba yookiin lama. Inni dura inni Fayyisaan na dhageessa. Fayyisaan lafarraan biqille yeroo amma mana kana keessa eegan taa'e sa'aatii 4:05 nama jadinitti haadha Fayyisaa deesse maqaa ishii dha'uun dhageenyan haadha manaasaa ijoollee isaa eegdu namni maqaa ishii dha'u hin dhageenye Fayyisaan akka sirra ga'u akka cimee guddatu akka waan Oromoodhaaf yaadu mana keessatti nagaa kenniteefi haati isaa immoo akkanatti kottee guddiftee asiin ijaasa geesseef ishiin illee galatoomfamuu qabdi ishiin illee bakka guddaa qabdi ani sanarratti ansee waa'ee waan kan hojjetan waa'ee carraa argatan irratti warra atileetii ta'anii rakkoo qaban ibsatan keessa yoo olompikii irratti guugiliin godhe guugilii goonaani waan laman arge waan laman naan argu inni tokko inni dura bara Jaappaan militarizimii cimee warra Eeshiyaa bitu kana atileetii Kooriyaa tokko 1935 Berliin irratti biyyi isaa Jaappaaniin bitamti Jaappaan bakka bu'eetu mo'ate maaraatoonii inni seenaa tokko isan arge achirratti inni maal jedhe as Jaappaan bakka bu'ee maqaa Jaappaan jedhu baattadhe dorgomuu kootti baay'een qaaneffadhaa jedheetu gaazexeessaatti hime gaafa faarruun Jaappaan faarfamu inni dide bakka qooda fudhachuu itti aanee musa kami 1968 warra Amerikaan Black Power achirratti ijoo laman arge sadaffaa immoo jagna keenya
fayyisaan arge hedduu galatoomii fayyisaa rakkina Oromoo dhiigalmaan Oromoo dhangala'u ajandaa addunyaa gootee as baasuu keetti yoomillee yoom gatiin ishee lagamu gammachuudhaan hin ibsamu waan ulfinni sii qabu baay'ee galatoom baay'ee galatoom I don't know kan biraan waan jechuu barbaadu akka dhaloonni fayyisaa fakkaatu kun dhalatu Profeesar Mararaan Gudduu taa'us qabsaa'ota kufanii maqaan isaanii hin dhaamnes dhaloonni kun akka dhalatu of qusannoo tokko malee warra lubbuu isaanii kennan isaan illee ulfina qabu galatooman isaanis ulfina guddaa qabu isaan fayyisaan jenereeshiniin fayyisaa kun jenereeshiniin taankii dura dhaabbatu kun sodaa malee gatii malee hin dhufne Oromoo gatii baay'eetti kafalli isaan asiin ga'e kan isaan illee warri du'an illee ekeraan isaan illee hin gammaddan natti fakkaate baay'ee galatooma kana jaaluu jechuun danda'u. Ila yaalmaan Oromoo kanatti aansee kanatti hojjechuu barbaadu waa'ee tokkummaa waggaa tokko ga'ee yaalmaan Oromoo arsiisu kun tokko taane mucaa keenya kana simachuu Profeesar Mararaa Guddinaas asitti simachuu kan dandeenye waa tokkummaa hawaasa Awurooppaa iddoo tokkotti waggaa tokko irratti hojjennee dhaabneti kana nu qaqqabsiisee waa tokkummaa mucaan keenya si gorsuu calqabneera jechuudha. Amma kana jiru kuni hawaasa biyya Awurooppaa keessaa dhufe kana godhe jechuudha. Kan biraa egaa baay'ee dubbachuun barbaadu waa'ee tokkummaa galgala kan hundumaa dubbanne ijoollee kanas guddisee immoo kanas nu ga'e Dr. Mararaa Guddinaa qeerroo amma akkasitti ka'ee jedhu kana sammuu isaanii keessatti yaada godhanii asiin ga'uus warri kanaan dura qabsoo saba Oromoo irratti nafsee isaanii darbeef gootonni adda addaa dhaloota ammaa kana qaqqabuu isaaniitiif galata qabu. Amma immoo nuti baay'ee dhaloota durii isaa taanu irraana bulsteejii sanarraayyuu maqaa hawaasa Awurooppaatiin waan guddaa miti waanuma xinnaadha kenninaaf jennee yaadannoodha. Kanaaf kana qopheessine kan kennuun barbaada galatoomaan jedha. Kan ammoo kan nuu kennu Dr. Mararaatu nuu kenna maqaa hawaasa Awurooppaatiin. Galatooma ani kennaa iyyuu baay'ee waan barbaadu sinuu kennaa kiyya waan taataniif galatooma guddaan sin galateeffadhaa guddaan sin jaaladha jabaadha akkuma ammaa kanatti hundumayyuu akka akkanatti walitti dhufnee waan hunda waan nutti dhufaa jiru fiixan baafachuu dandeenya. Jabaadhaan siniin jedha rabbi sinaa jabeessu.